jirtu barattoota keenya baga nagaan Jamiilaa Nagaashin jedhama. Barsiistuu saayinsii fi herreegaati jechuudha. Har'ammoo herreegaan dhufeera jechuudha. Ta saayinsiitiin boqonnaa tokkoffaa qabiyyee tokkoffaa argama Itoophiyaa kan jedhu laallee turre. Har'ammoo herreega kutaa shanaffaa boqonnaa tokkoffaa irraa kaasnee qabiyyee isa jalqabaa irraa kaasnee kan waliin laallu ta'a jechuudha. Herreegni kitaaba barattoota kutaa shanaffaa egaa boqonnoota garaagaraa 8 of keessaa qaba. Har'a boqonnaa tokkoffaarraa qabiyyee isa jalqabaarraa jalqabnee ana waliin kan laallu ta'a jechuudha barattoota. Boqonnaan tokkoffaa maal jedha? Jijjiiramootaan hojjechuu kan jedhudha. Mata dureensaa jijjiiramootaan hojjechuudha. Egaa barnoota kana keessatti jijjiiramootaan hojjechuu jalatti qabiyyeen tokko tuqaa tokko yaada waliigalaa fi bu'uureessa guddina paatarnootaadha. Gocharraa jalqabaa egaa jalqaba ibsuudhaaf paatarniin maanni mata duree kana keessatti egaa lakkoofsa yommuu tarreeffaman lakkoofsa jalqabaarraa lakkoofsa itti aanu akkamittiin argamu isaanii maaliin ol guddataa deeme yookaan gadi xiqqaachaa deeme kan jedhus kan ibsuudha jechuudha paatarniin. Yaada waliigalaa bu'uura paatarnii ni baratta. Paatarnoota lakkoofsota armaan gadii keessaa lakkoofsa hin beekamne bakkeewwan duwwaa irratti guutiidha. Asirratti fakkeenyaaf yeroo laallu 10, 12, 14 jedhee bakka duwwaa jedhee 20 kaa'eera jechuudha. 10, 12, 14 jedhaa 16 jedhee 20 jedhee bakki duwwaan kun meeqasa jedhuuf jalqaba paatarnii gidduu lamaan isaanii jiru maanni kan jedhu meeqaan ol guddachaa deeme kan jedhu laaluu qabna. Fakkeenyaaf 10 jedhee 12 yoo jedhee garaagarummaan isaanii maanni 12 irraa 10 hir'isuudhaan gidduu lamaan isaanii lakkoofsa paatarniin jiru meeqa akka ta'e beekuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu 12 irraa 10 yeroo hir'isnu gidduu kan hafe garaagarummaan isaanii maanni lamaan jechuudha. Kanaafuu 10 irratti tokko lama waan idaameef 12 kan ta'e. 12 irratti lama waan idaameef 14 kan ta'e. 16 irratti immoo lama idaaneetii asirra kan barreessinu ta'a jechuudha. Asirra maaltu meeqatu guutama jechuudha? 18 akkasumas 20 jedhaa kan itti fufuudha jechuudha. Kanaafuu asirra 18 jennee irratti barreessuu ni dandeenya jechuudha. 18 deebiinsaa 18 ta'a jechuudha. Ittaansuudhaan 20 jedhaatii itti fufaa.